Egaa jijjiirraa maallaqaa akkuma beekamu karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankota keessaa baankii Hawaashin qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 6 akkuma beekamu karaa baankii jijjiirreen qabadhee dhufaa. Itoo blackmarket garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 har'a qabadhee dhufaa jechuudha. Egaa nagaa waaqayyo isin daganne nagaan waaqayyo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba. Jireenya guyyaa hundayyuu qabadhee dhufaa jechuudha. Keessattuu karaa itoo blackmarketiin daldalatti erganneen irraa hin qannasimu hin dabale karaa itoo blackmarketiin jechuurra salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Yoo dabalees dabaleen jedha yoo qannases qannaseen jedha jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma karaa baankiitiin illee fakkeenyaaf guyyaa har'aa biyyoota 6 qabadhee dhufe jechuudha. Karaa baankii Hawaashin biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan karaa baankii Hawaashin yoo ergattan guyyaa har'aa ani tokkicha isaan dubbada waan ta'eef isin hammuma qabda saniin baay'ifattuu jechuudha. 2,000 3,000 yoo qabaattanii hanguma qabda saniin baay'ifattuu jecha tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef jechaadha. Karaa itoo blackmarket illee akkasuma jechuudha. Salphumatti hammuma qabda saniin baay'ifattuu biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani sana dubbadhu kanaan baay'ifattuu jechaadha. Hammuma qabda sanii jechaadha. Yookaan hammuma ergattanii jechaadha. Egaa gabaabumatti biyyoota inni qabadhee dhufe akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Ooman Rihaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yowaanii, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Swiss Firankii, Koroonaa, Turkii Liree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Hawaashin biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa baankii Hawaashin biyyoota 6 jechuudha. Baankii Hawaash immoo baankota hundarra hin caala jechuudha. Baankii tokkoffaan akka Itoophiyaatti baankii Hawaash jechaadha. Sharafannaa yookaan jijjiirrannaa isaanii itoo blackmarketiin walqixa jechuun hin danda'ama jechuudha. Keessattuu birriin Duubaay fi karaa birrii Saawudiitiin walqixa jechuun garaagarummaa hin qabu jechuudha. Garaagarummaa birrii tokko yookaan birrii lamaati jechuudha. Salphumatti baankii Hawaash baankota keessaa baay'ee guddaadha jechuudha. Jijjiirrannaa isaanii yookaan sharafannaa isaanii baankii Hawaash baankii daldala Itoophiyaa hin caala jechuudha. Salphumatti tokkoffaan baankii Hawaashii irraan immoo baankii Dashanii jechuudha. Baankii Dashanii fi baankii Hawaashii baay'ee bareeda jechuudha. Jijjiirrannaa isaanii yookaan sharafannaa jijjiirrannaa maallaqa isaanii jechuudha. Salphumatti baankii Hawaashii akka Itoophiyaa tokkoffaa jechuun hin danda'ama jechuudha. Baankota inni qabadhee dhufe keessa baankotaan beekan jechuudha. Baankotaan ani beeku jechuudha. Fakkeenyaaf of fudhadhe tokkoffaadha baankii Hawaash. Baankii Hawaash baay'ee baankota hundarra hin caala jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa itoo blackmarket immoo karaa itoo blackmarket yoo deebinu itoo blackmarket guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Birrii Kuweet bichaatu birrii tokko dabalee jechuudha. Diinaarri Kuweet guyyaa har'aa birrii tokko dabalee jira malee isarraan kan hafe biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Itoo blackmarket salphumatti biyyoonni 20 qabadhee dhufe keessa biyyoonni 19 qannasanii jiru jechuudha. Salphumatti biyyoonni kun qannasanii jiru jechuudha. Egaa gabaabumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 63 akkasuma Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Hawaashin birrii 100 fi birrii 48 fi saantiba 93 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 27 fi saantiba 42 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashin birrii 100 fi birrii 6 fi saantiba 95 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 75 Ooman Rihaalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan
birrii 400 fi birrii 67 fi saantiba 47. Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 95. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 43 fi saantiba 33. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 94. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 42 fi saantiba 40. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 84 fi saantiba 34. Baareen diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 76 fi saantiba 32. Chaayinaan yuwaaniin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 25 fi saantiba 21. Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 53 fi saantiba 41. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Starlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 34 fi saantiba 00. Salphumatti guyyaarraa paawundiin tokko birrii 200 fi birrii 34 jechaadha. Akkasuma immoo Paawundi Starlingiin tokko karaa baankii Hawaashiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 97 fi saantiba 69. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 6 fi saantiba 42. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 72 fi saantiba 67. Iswiis firaankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 11. Koronnaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 73. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 26. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 77. Yemen riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 75. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 54 fi saantiba 90. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 02. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 akkasumas karaa baankiitiin baankota keessammoo akkuma jedhe baankii Hawaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo egaa kan biraammoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut keessattuu warroonni Joordaanii mana madaabii jirtanii jechuudha. Joordaanii fi Beeruut fakkeenyaa fi birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtanii immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beeruut yookaan limneen irree akkasuma jechuudha. Birriin Beeruut yookaan limneen paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beeruutii yookaan limneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii fi akka birrii Yemenii jechuudha. Birrii Yemen baay'ee xiqqoodha. Birrii tokkicha Itoophiyaa hin guuttu jechuudha. Akkasuma birrii Paakistaanii illee baay'ee xiqqaadha. Birrii tokkicha Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Birrii Yemenii fi birrii Paakistaanii jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beeruutii baay'ee xiqqoo jedhama. Maqaan birrii biyya sana paawundii jedhama. Birriin Beeruutii jechuudha. Paawundiin biyya sanii akkuma jedhe baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu birrii biyya sanii osoo hin taane salphumatti doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan limneen jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti doolaarota 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Doolaariin sadan kana maqaa dhahee malee doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'eetu jiru doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha.
salphumatti doolaarota keessa jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madabii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Ameerikaa doolaarii herreggattu yookaan sabbatu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf itoo Black Market yookaan gabaa gurraacha yoo hergattanii jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut yookaan Lebnaan jirtanii jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarii tokko birrii 100 fi birrii 79 fi saantiima 63 jechuudha. Karaa itoo Black Market yookaan gabaa gurraacha yoo hergattanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo hergattan guyyaa har'aa jechuudha. Baankota keessa immoo baankii Hawaash yoo hergattan jechaadha. Akkuma dura dubbadhe birrii 100 fi birrii 48 fi saantiima 93 herreggattu yookaan asabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan dinara biyya sanii osoo hin taane Beerut yookaan Lebnaan immoo paawundii biyya sanii osoo hin taane doolaarii ta'a jechuudha. Doolaarota keessa immoo Ameerikaan doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun kana fakkaata. Viidiyoo biroo isin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.